Garaagarummaan adjective fi adverb gidduu jiru maali? Many adverbs are formed from adjectives by adding ly. Adverbonni baay'een adjective irratti ly dabaluudhaan kan isaan uumamanii adverbota hunda ta'uu baatan illee fakkeenyaaf quick, quickly, happy, happily, serious, seriously, perfect, perfectly, terrible, terribly jennee adjective irratti ly dabaluudhaan adverbota baay'ee argachuu dandeenya jechuudha. What is adjective or what is adverb? Inni jalqabaa adjectives describe nouns and pronouns. Adjectivonni ibsa maqaa waan ta'anii fi maqaa fi bamaqaadha jechuudha kan isaan ibsan. Adverbs describe verbs, adjectives and other adverbs. Adverbonni immoo verbii yookaan gocha ibsu, adjectives yookaan ibsa maqaa ibsu, akkasumallee other adverbs ibsoota xumuraa kan biraa ibsuu danda'u jechuudha. So let's see these example sentences. Tola is careful driver. Tolaan konkolaachisaa of eeggataadha. Careful is adjective, it describes the noun driver. He drives carefully. Of eeggannoon konkolaachisa. Careful is adverb, it describes the verb drives. Akkamittiin akka inni konkolaachisu kan ibsaa jiru yookaan gochi konkolaachisu kun akkamitti akka raawwatu kan ibsu adverb isa carefully jedhu kanaadha jechuudha. Hima sadaffaa irratti immoo he drives very carefully jedha. Adverbii lama fayyadamaa jirra hima sadaffaa kana keessatti. Inni baay'ee of eeggannoodhaan konkolaachisa. Baay'ee of eeggannoodhaan konkolaachisa. Baay'ee of eeggannoodhaan konkolaachisa jedhu. Hima sadaffaa kana irratti immoo very daballee jirra jechuudha. So very is adverb. It describes the adverb carefully. Gaafiif deebii kana ilaallu. Himuma kana walirratti hundaa'ee gaaffii qophaa'edha. What kind of driver is Tola? He is careful driver. Konkolaachisaa of eeggataadha. How does he drive? He drives carefully. Akkamitti konkolaachisaa? Of eeggannoodhaan konkolaachisa. How much carefully? Of eeggannoo hammamiin? Very carefully. Baay'ee of eeggannoon jennee itti dabaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenya dabalataa kana waliin ilaallu. There is heavy rain. Heavy rain. Bokkaa cimaa. Cimaa kan jedhu kun ibsa maqaatii. Bokkaa maqaa jedhu kana ibsaa jira jechuudha. The rain is raining heavily. Raining heavily. Cimee roobaa jira jechaa jirra jechuudha. Akkaataan itti roobaa jiru kan nu ibsaa jiru cimee isa jedhu kana heavily adverbiidha jechuudha. Hima sadaffaa irratti immoo it is raining quite heavily. Adverb biraatti daballee baay'ee cimee roobaa jira. Quite heavily jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Ibsa koo kana hubattanii itti yoo ta'e mee gaaffii isinii qabadheen jira. Dhumarratti gaaffii jiru kana hojjedha. Gaaffii filannoo deebii isaa komentii jala kaa'aa jedha. I think you behaved very dash. A. Selfish. B. Selfishly. The weather changed dash. A. Sudden. B. Suddenly. There was a dash change in the weather. A. Sudden. B. Suddenly. Lomi fell and hurt herself really dash. A. Bad. B. Badly. Tanya is dash upset about losing her job. A. Terrible. B. Terribly. Galatooma komentii irratti isin arguun barbaada.